dabalena hawadhu kofo lakka'ee ciqileeni tagaraa garatu beeka natti ragadi mormaanii jedheen jedhatti man waan garaa waan biyya tanaa waa hedduutu jira waa hedduu beenna hin dubbannuudha namtichi ka jedhaa jiru but that didn't work waan garaa garaa naa beeku jennee akka sirbaa suni irraa qollifachuu ta'uun taane tokkoffaa legitimacy crisis Tigalee beekan lammaffaa image crisis lamaan kana keessa yoo bilisa ta'e ulaagaan kun mataan isaa national dialogue principle keessa injiru kamari annu dhugaa barbaaduuf immoo dhugaa wal jalaa saamuu fi ka jedhudha qawwee fi filannoo keessaa bahanii biyya waliinii kana mari'anneetu guddifna jedhu yaadni kun yaada haaraadha dhugaan bakka ofiin dhabdu maaliif dhugaan keessatti uummata Oromoo ta'as geenne tuni eenyullee kadhanneetii miti kana beekuu qaba amma yeroo ammaa kana marii kanaan fura carraadha jedheen akka huxamanu abbootii dhimmaa lamaan walitti dhufa Ashamarka fuunee daawwattoota EMN Plus kun qophii roga dubbiiti dubbii roga qabdi yaada gaafii qeeqaaf komii keessan qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'annee deebisnee isin biraan geenya qophii keenya irraa keessatti uummanni Itoophiyaa baroota dheeraadhaaf garaagartee yaadaa fi ilaalcharraa kan ka'e akkasumas walitti bu'iinsa fi lola yeroo adda addaatti uumamurraa kan ka'e ijaarsa biyya ijaaramee siyaasa tasgabbaa'aa fi biyya gama maraan dinagdeedhaan hawaasummaadhaan hariiroo waliin qaban hundumaanii milkooftee ta'uu keessatti rakkoon adda addaa uumamaa dhufe kan ammoo furuudhaaf fi mariin biyyaalessaa akka gaggeeffamuu fi koomishinii marii biyyaalessaa bara 2014 hundaa'ee adeemsa keessa darbu hunda keessa darbee yeroo ammaa kana bakka bu'oonni uummataa qaamolee adda addaa dhimmichi isaan laallatuuf hirmaachuu qabanii mari'achuudhaaf as Finfinnee galanii marii gaggeeffamu kana keessatti haqni uummataa akka ba'u waliigalteerra akka ga'amuuf dhugaan haqni jiru ba'ee dhugaan jiru dubbatamee waliigaltee dhimmoota jajjaboo biyyaalessaa irratti akka ga'amuu fi hojiin amma deemamaa jiru akka milkaa'uuf maaltu ta'uu mala maaltu hojjetamus mala kan jedhu irratti ogeessota seeraa istuudiyoo keenyatti affeerrannee waliin marii taasisnaa turmaanni keessan EMN Plus waliin haa ta'u. Keessummoonni keenya istuudiyoo keenyatti affeerrannee asitti nuuf argamanii obbo Kadir Bulloo ogeessa seeraati Dr. Dhaabaa Cufaa ogeessa seeraati keessummoota keenya naa dhufu. Anaa jenna. Kanaan dura qorannoon isin gaggeessitanii haala ittiin rakkooleen wal dhabdeen adda addaa furamuu fi waliigaltee irra ga'amu irratti uummanni aadaa jabaa akka qabu qorattaniirtu. Aadaan mariin waa furu uummataa sun maali? Qorannoo digirii lammaffaa yeroo hojjedhu aadaa rakkoo hawaasaa wal dhabdee hawaasaa furuu isa ammayyaa irraa gara saadaatti garaagarummaa isaa wal qabatee gara lixaa kana irratti gaggeesseen ture. Waan qorannoo suni aadaan uummanni rakkoo isaa waliin hiikuu isa ammayyaatti dhaqee hiikatuun caala parsantii 90 ol bu'a qabeessa ta'ee argame bu'aan qorannoo suni jechuudha. Kunis wantoota afur yookaan 5 bu'uura godhatee jechuudha. Tokkoffaa aadaadhaan hiikachuun rakkoo sun hanga dhumaatti deebi'ee akka hin uumamne godha. Sustainable isa jedhamu sun jechuudha. Lammaffaan baasii xiqqaa yookaan baasii malee. Arfaffaan yeroo gabaabaa. Shanaffaan dhimmi sun babal'atee gumaadhaan yookaan haaloo wal bahuudhaan akka irra deebiin hin uumamne achumatti akka dhaabbatu godha jechuudha. Kanaaf aadaan waliin mari'atanii rakkoo fi aadaa uummataa tiin hiikuun bu'aa guddaa akka qabudha waan
Kanaafuu uummatni Oromoo darbees illee uummanni biyya kanaa rakkooleen haga fe'aa ta'u ajjechaan illee jiraatu badii guddaan illee haa ga'u ilaaf ilaamiidhaaniin taa'ee mari'achuu aadaan kaleessaa jira. Kanaaf siyaasa ammayyaatiif illee bu'uura waan ta'utu jira yaada jedhu qabdu. Dhugaadha. Tole ulfaadhaa barreeffama gaazexaa tokko irratti barreeffama bal'aa waggoota tan 8 dura maxxansitan keessatti garaagarteen siyaasaa ilaalchaa yaadaa jiru. Waldhabdee sana babal'isuun yookaan gara waraanaa gara kallattii biraatiin otoo hin taane mariif marabbaan yoo hiikame ijaarsa biyya kanaatiif qoricha ta'aa furmaata ta'aa kan jiru barreessitan. Yaadni keessan dhugaadha ulfaadhaa bara sanitti akkuma interview na gaafatan addi zaman I think isa na gaafate gaafa hamlee bultii torba bara 2010 fakkaate. Jessa akkuma mootummaan amma aangoorra jiru kuni bahee ji'a 3 keessatti amma nu ka jennu yeroo sanitti ani waa 3 kaaseef keessattuu tokkoffaa bara sanitti daayinaamizimii yookaan jijjiirama dhufaa jiru kana eenyullee haa fidu wanti tokko eega waan gaarii yoo ta'e uummanni gargaaru akka qabudha. That was my perception. Maaliif dhufee karaa fedhiin haa dhufu eega dhufetti wanti dhufe sun gara karaa gaarii akka deemu karaa faayidaa uummataatiif akka oolu godhu akka qaban nama siyaasaarraallee uummatarraallee akka ogeessaarraa akka dirqama akka qabnudha. Sadaffaani political wannaan isaa dhiphachuu akka hin qabnedha ka jedheen. Political dirreen siyaasaa dhiphachuu hin qabu. Biyya kana keessatti biyya tanaaf namni lammiin nama dhiisi horiin illee as keessa mirga qaba. Dhimma uummataa kanarratti nu martinuu abbaa dhimmaa erga taanetti abbootiin dhimmi ilaalu martinuu osoo garaagarummaan tokko loogiin tokko keessa hin galle carraan sagaleen isaanii dhagahamu dhimma uummataa kanarra madachuu eeriyaa kanarratti yookaan waan kanarratti banaa ta'eeti karaa mataa sobaan utuu hin taane real political landscaping jiraachuu qabaata kana. Sadaffaan kan jedhaa ture like gaariidha jedheen eenyu political wannaa isaa banuun bareedaa jedheen but with caution maal ta'uudha yoo dirree siyaasaa bantu of eeggannoo akka barbaachisuudha jedheen. Inni hoo maali? Look namni mana hidhaa ture fakkeenyaaf horii hoyyoo bakka wayiitii hiitee lafa keette yoo gadi dhiifte maal ta'a karaan deemu hin bittinna. So it has to be what? Some degree of control barbaachisa. Security apparatus kenna, institution kenna, kunni jabaachuu qabaata. Yoo kanan jabaanne mad akkanuma yoo gadi dhiifte taate bu'aa hin finne gara waraanaa nu oofaa of eeggannoo barbaachisa takka. Kan biraa politikaan biyya kanaa yaadadha. Akka bara mallasfaa waaqa ga'eenni jette tokkotti 99 waraqatoo dhiyeessanii turan. Maal jedhanii ijoolleen Afrikaa keessatti dhalatte waa 3-4 qofa abbaa haadha isaa irraa baratanii jedha. Inni hoo maali? Nepotism jechaan wannaan firaan waan hedduun dalagu nepotism dictatorship. Sadaffaa personality cult. Personality cult jechuun namatti amanuu dhiifteeti siistematti amanuu dhiifteeti namatti amanuu dhufa. Arfaffaan corruption. Kuni maal fidaa jedhu uummata kana keessatti political apathetic taate uummanni. Political apathetism jechuun atini fakkeenyaaf yoo wanti tokko dalagamu uummataaf ta'uu hafeeti nama guruupii tokko qofa gargaartu guruupii tokko qofatu quufa kun ammoo uummanni kun maal ta'a bearer of burden jechaan bearer of burden jechuun dirqama qofudha itti irra kaayan malee gaafa bu'aan dhufte dagalee jalaa gorani. Kuni maal fida uummata kana keessatti akka uummanni maaltu nagalchee biyya tana jedhu uumaa. Kanaafuu of eeggannoo guddaa akka barbaachisu haala kanaan dhiyeessaniit yoo kanarraa kan bilisa taane malee politikaan biyyattii tana guddatee hin danda'u haala kanaan yeroo san yaadatan kan kennu. Mariin biyyaalessaa carraa akkamii qaba? Sababni isaa biyya kana keessatti jijjiirama biyya kanaatii fi wantoonni carraa ta'an baroota keessa dhufaniiti carraatti fayyadamuu dhiisuun immoo gatii baasisa. Yookaan carraa kanatti hirmaadhu jedha yookaan carraa sana immoo walakka ga'ee dhaaba.
carraa akkamii qaba? Barootaan hedduu duubatti deemne yoo ilaalle mootummaan biyya kana bulchuuf socho'aa ture. Sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiran yeroo bulchuuf yaaletti akkaataan inni itti deemee bulchuuf yaalu sababni inni kaasu sabni tokko mirgi isaa dhiibameera. Mirga isaan kabachiisa. Sabni tokko mirga isaa dhiibameera. Mirga isaan kabachiisa. Sabaaf sablammoota 80 ta'antu jira biyya keessa. Hunduu sabaan mirga kaasaa ture jechuudha. Rakkoo sabaa kana hiikuuf akka addunyaatti tooftaa sadiitu jira. Biyyoonni deeman tooftaa sadumaa fayyadamaa jiru. Inni tokkoffaan qawweedha. Qawweedhaan aangoo qabatanii rakkoo sabaa kana hiiku. Inni lammaffaan filannoodha. Ani filatameen rakkoo sabaa kana hiikaa uummanni Amaaraa miidhameera, uummanni Oromoo miidhameera, uummanni Tigree miidhameera. Ka'ee paartii siyaasaa hundeessee rakkoo kana hiikaadha. Inni sadaffaa fi inni addunyaan yeroo ammaa kana ittiin shaakalaa jirtu mariidha. Akka biyya keenyaatti inni tokkoffaaf lammaffaan shaakalamaa dhufeera. Shaakalamaa dhufeera tirees godhanii hamma dhumaatti amma ammaatti inni qawweetti amanu qawweedhaan inni filannootti amanu filannoodhaan shaakalamaa dhufeera. Bu'aan isaa maalii yoo jennee walumaanuu argaa jirra. Lubbuun namaa hedduutu dhumee dinagdeetu manca'ee hawaasni biyya kanaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kanaa akka Afrikaa bahaatti qaxanaa dinagdee jedhamtee otoo beekamtu qaxanaa waraanaa sigaat sodaa taatee akka turtu ta'ame. Egaa qawwee fi filannoo keessaa bahanii biyya waliinii kana mari'anneetu guddifna jedhu yaadni kun yaada haaraadha. Yaadni haaraan immoo carraas qaba, sodaas qaba. Carraan kun maalinni inni guddaan carraan inni fidu kanaan dura rakkoo biyya kanaa rakkoo saba kanaa kan kaasee rakkoon jira jechaa ture elite political party warra beektota jedhaman warra paartii siyaasaa jedhaman ani saba Oromootiif, saba Tigreetiif, saba Amaaraatiif miidhaasaa bakka bu'een falma jedhanii seera biyyaatiin hayyama fudhatanii falmii gaggeessaa turan. Kana keessatti rakkoo gurguddaa lamatu jira. Inni jalqabaa seenaa seenessuudhaan awwaaluu. Taarikiin batarratti maqbar. Inni lammaffaa ትርክትን ታሪክ ማድረግ አንንጅረ ጅራችሱ jechuudha. Seenessuudhaan seenaa awwaalanii seenaa dhoksanii seenessuu seenaa gochuu. Kuni yeroo dheeraadhaaf dhokatee saba kana wal nyaachisaa tureera. Amma mootummaan biyya amma yeroo ammaa kana bulchuu waan haaraa kana emerjii godheera. Kanaaf walii galanii waliin dubbatanii rakkoo kana furuuf dhugaa kana furuuf inni seenaa barreessu inni seenaan barreesse jedhu seenessuu barreessee gurgurata. Waa'ee seenaa waan kan dubbatu hin qabu. Kanaaf uummanni burjaaja'eera. Carraa guddaan amma yeroo ammaa kana marii kanaan fura carraadha jedhee akka hubattamanu abbootii dhimmaa lamaantu walitti dhufa. Warra illiitiis miti warra paartii siyaasaas miti hawaasa bal'aata irratti hirmaata. Kanarraa ka'amee maaltu ta'a waan dhugaa walitti himanii waan dhugaa walirraa fudhachuun hin uumama jedhee namana. Kanaaf tokko carraan isa kanadha. Lammaffaan immoo akkuma beekamu egaa uummanni bifa kanaan walitti dhufee carraa kanaan fayyadamee dhugaa haqa walitti himee tarii warruma paartii siyaasaas ta'anii illiitiis ta'anii abbootii amantaas ta'anii zinnanyaa sawoች namoota eminent persons dargaggeessa dubartii civic maabaraat warri national dialoogii kanarratti hirmaatan kuni bifa kanaan hawaasni falmachuu gaafa arganii isaanillee cichanii falmuu kan jedhu amantaa qabna. Wanti haaraan isa kana. Egaa kana keessatti sodaan tokko jiru maa inni akka kootti jechuudha. Akka kootti sodaan jiru maa inni warri varjiinii jalqabaa
carraa isa jalqabaa sun keessatti roolii taphachaa turanii fi isa keessatti furmaatan fide jedhanii 100% ofitti amananii waan haaraa kanatti amanuu dhiisuu danda'u. Kun immoo maal fidaa yoo jabaatanii mootummaas haa ta'u, uummatas haa ta'u, paartii siyaasaas haa ta'u, eminent person zinnanyaas haa ta'u, nama beekamaas haa ta'u, dubartiis haa ta'u, dargaggeessas haa ta'u, arbid group warra hidhatanis haa ta'u, dhimma kanarratti carraa kanaan kallattii kanaan seenanii kallattiidhaanis al kallattiidhaanis dhugaa hawaasaa kanaaf falmuutu irraa eegama. Kanaaf carraan jiru kana sodaan jiru immoo kana. Kanaaf carraa guddaan abbaa seenaa fi abbaa dhugaatu walitti dhufa. Ulfaadha galatuma obbo Kadir. Waan takka wal dhoksaatu waliin jiraachuu hin dandeenyu dhugaa walitti himta. Namichi waan takka jedhe namni guddaa wayii maal jedhanii dabalee haa hodhu kofoo lakka'ee ciqileeni tagaraa garatu beeka natti ragadi mormaanii jedhee nan jedhatti fan. Waan garaa waan biyya tanaa waa hedduutu jira waa hedduu beenna hin dubbannuudha namichi ka jedhaa jiru. But that will work. Kun amma ta'uu hin qabaatu amma. Anama jedhaa jiru. Yeroo baay'ee nu wanna eenyu rakkoo nama sadaffaati achi qabna. Kun eessaan nu gahu beeki. Rakkoon anuu eessa jira? Rakkoon kiyya eessa jirti? Rakkoon namni biraa natti fide maalii ka jedhu beekuu qabaata. Kanaafuu waan jiraa gadi baasanii dhugaa walii dubbataniiti dhugaan tiyya tanaa ni beekuu qaban. Amma wal bira taa'aniiti ka mari'annuuf dhugaa barbaaduuf immoo dhugaa wal jalaa saamuufi ka jedhudha. Yoo dhugaa wal jalaa saamuuf ka wal geennu taate biyyattii tana nagaan fidan abadan kana beekuu qaban. National consensus yookaan dialogue amma jennu kana ka'umsa irraa maal hojjetanii really nagaa amma barbaannu kana fiduuf karaan deemni sun maal fakkaataadha kalaaluu qabu. Isa maal ilaalan namni ilaalu ka siyaasaa taatee ka beekaa taatee namni qaamni isa ilaalu martuu irratti hirmaateera dhugamaan kana godhachuu barbaachisa. Yoo kana godhamee as ga'e taate that's no problem. Rakkoon qabu furmaanni adda. Garuu ammallee maalii dhugaa ummata kanaa bakka kanatti dhugaa baasuuf yoo kutatanii wal gahan taate rakkoon jiru. Maaliif kana jenna? Fakkeenyaaf akka ilma Oromoo tokkotti waa hedduu argina. Namni garii waa barreessu argita. Obbo Dr. Lee kaasaniiran. Naariitiivii uumuudhaan dhugaa namaa balleessuuf deemaa rammoo naariitiiviin waan biraa uumuun kan of eeggannoo barbaachisa. Maaliif hamma fedhan haa deeman hamma fedhan haa dhiibamu dhugaan bakka ofiin dhabdu. Maaliif dhugaan keessatti uummata Oromoo ta'as geenne tuni eenyullee kadhanneetii miti kana beekuu qaba. Because it has to happen. Waan ta'uu qabuuf ta'e ammallee. Kana yoo ta'e maali? Wanti amma dalagamu kun fakkeenyaaf mirga uummataa akka wannaa keessan galli jirama duratti kaasaa turtan. Like fakkeenyaaf atiin mari'attee qeetante nama biraatiin kennitu. Magaalaas taate maalis taate eenyullee hin kennu. Maaliif? Mariin kuni status quo ante. Faranjoonni jettu maali? Waan duraan dhugaa seenaadhaan harkaa qabnu san qabannee wal kabaynee nagaa waliin jiraannaadha ka barbaachisu. Isaaf fakkeenyaaf amma waa'ee rakkoo jiru mariin hiikuu waan jedhan kaasantu jira. Isarratti faranjii maal jetti yoo dhageen alternative dispute resolution jetti faranjiin. Alternative wanni jedhu suni wanta akkasii hin jiru jedhama keenyeen warri barreessan. Nu originaalii qabna keessa akka gadaa fa'a. Faranjiin namni nu seenaa keenya waan hin qoranneef alternative jedhamanii originaalatu jira. Siistama gadaa keessatti even mirga dubartii taatee mirga maalii taatee kana majjeetii taatee haala ittiin hiinu qabna. Kanaafuu guruu maal nu barbaachisa? Nam siyaasaan kenna nama siyaasaa akkaatiin hoogganamuu qaban. Politician proper beekumsa nama qabuun nama seenaa beeku nama ekonomii beeku malee akkanuma akka kiyyaa ka waan beekne lafaa ka'eetuma nama siyaasaati jedhuun yoo ka deemu taate deemee maal fida bu'aan furmaata duun taane sababa rakkoo waan ta'uuf waan kanarratti of eeggannoo godhanii yoo deeman I hope rakkoo namni jedhamu kun
hiikamuu danda'a jiru. Tolee ulfaadhaa rakkoo baroota dheeraa biyya kana keessa turee fi hundee gadi fageeffatee biyyi kuni waliigaltee cimaa gama maraan qabaatee biyya waloo cimtuu tokko ijaaruu irratti danqaa ta'edha. Baroota dheeraadhaaf asiifacha akkuma seenaa isin jettan barreessuudhaan turame. Kunis kan ofii fudhatee barreessaa sunis walitti darbata. Yeroo marii kana qaamni kamiyyuu warra siyaasaas haa ta'u kamuu gabiif tasgabbiin eeggachuun qabu qaamni hirmaatu kun. Waan kun akka biyyaatti haaraadha. Waan haaraa yeroo jennu immoo daa'ima dhalattee mana barumsaa galtu gaafa mana barumsaa galte akkatti ishiin barreessitu ilaaluudha. Fakkeenyaaf fidala baa barreessuudhaaf tokkicha asirraan dhaabdi. Tokkicha asirraan dhaabdi. Gubbaa immoo qoobii isaatti gooti baadha jechuudha. Kuni jalqaba isaati. Kana keessatti jalqaba kana keessatti akkuma sida jedhee akkuma Kadir jedhanii rakkooleen kaleessa keessa turre sun jiraa jechuudha. Rakkooleen kaleessa keessa turaman hanqawweetti amanu, kan filannootti amanu, kan seenaa seenessu, kan seenaa awwaalu jira. Bakka kun jirutti waan haaraa kana madaqsuun ulfaataadha. Ulfaataadha. Kanarraa ka'amee akkuma isin jettanii waan haaraa kun madaqee biyyi kun milkaa'ee amma biyyoonni marii biyyoolessaa gaggeessan biyya Afrikaa naannoo biyyoota 13ti. Isinis beektu dubbisuu dandeessu. Biyyoota kana keessaa kan milkaa'e tokko kan hin milkoofne tokko. Inni milkaa'ee akka Afrikaatti Benin kan jedhamu exemplars of national democratic country ተብለው jedhamee beekama. Kan uumaan milkoofnes immoo jira. Neep kan jedhamtu. Shenarra iyyeettiidha. Warri milkaa'e maaliif milkaa'anii? Warqixa hirmaatanii. Mootummaan pirezidaantiin yeroo sana biyya bulchu barsiisonni, barattoonni, dubartoonni, dargaggoonni uummata bal'aa. Waggaa lamatti waan irratti walii galanii waan irratti garii hin galle moorii farandamiitti geessanii uummata isaanii murteessan. Kuni maal gaafataa cichoominaan waan har'a keessa jirru akka rakkootti ilaaluu dhiisuu. Sababni isaa irshoon kaleessaa keessa jira. Waan borummoo dhufuu danda'u abdiidhaan eeggachuu aspiration. Kanaan yoo ta'e malee waan amma isin jettan gufachiisuun jiraachuu danda'a. Ani kanarratti nan ilaallatu jechuun jiraachuu danda'a. Yoo hankoo malee ta'e jiraachuu danda'a. Waanuma hundaafuu namni biyyaa yaadu, namni sabaa yaadu itti dhiyaachuutu barbaachisaadha natti fakkaata. Ani kakootti itti dhiyaachuu. Waan garaa garaa naa beeku jennee akka sirbaa sun irraa qollifachuu otoo hin taane hawaasni kamiyyuu itti deemuudha. Hankaleessaa kaleessaa dhugaadha. Wal shawwaduutu ture, wal miliquutu ture, wal gowwoomsuutu ture. Kun immoo carraadha. Akkuma beekamu isinis beektu fakkeenyaaf amma sabni Oromoo waggaa 150 mirga isaa dhabee waa'ee mirga isaa kaasa. Gaba sabni Oromoo maal kaasa? Beekna isinis beektu. Barreeffama dubbisnees beekna, edda dhalannees geenyees immoo dhageenya. Sabni Oromoo maal kaasa? Kana ani sitti himuu hin danda'u, ati natti himuu hin dandeessu. Saba kana gaafachuudha. Gaaffiin saba kanaa hin deebi'e taanaan sabni biraa immoo gaaffii saba Oromoo akka hin deebine godhu jiraa'oodha. Bifa kanaan mari'achuun seenaa afaanii, seenaa aadaa, seenaa barnootaa kaleessa irratti wal dhabame suni fooyyee argataa waan jedhuun yaada qaban. Egaa biyya kana keessatti yeroo baay'eedhaaf yaaliiwwan garaagaraa biyya kana milkeessuudhaaf haa yaalaman iyyuu malee dhimmi wal xaxuu, dhimmi wal busheessuu, dhimmi wal kumachuutu heddummaata. Yerootti kun hin taane sun hin taane jedhanii itti wal kumatamoo yerootti carraa argame kana sirriitti cuunfanii haqa uummataatti dubbatanidha. Waan immoo jedhan kan politikal biyya kanaa keessatti tan armaan dura dalagamte gaarii yoo jiraate isa jabeessanii itti fufuu. Dogongorroo jiraate maal godhuudha? Sirreessuudha malee kalee ka hojjetame dogongora jedhanii yoo hojjechiisu taate ammallee vicious circle keessa gala. Fakkeenyaaf seerri federaalizimiin jira.
fundamental honna ilma namaa kalafataayitu jira. Sabnummaan gariin keessattuu warri biyyattii tokkummaa biyyattii keessatti dhosseeti dhugaa yookaan qabeenya uummata badhaa saamuu barbaadu federaalismiin kun haajiguu barbaada. Kuni maali? Akkuma jedhame san waan kalee waan gaarii hojjetame anummaan aangoo argadhe yookaan carraa argadhe jedhee yoo kajissinu taate Fisher Circle jigiinsaa keessa galla. Kanaaf of eeggannoo barbaachisa. Yoo kana goone qofa deemu. Fakkeenyaaf seerri amman jira. Seera kana keessatti bakki dogongora qabu maali? Bakki rakkoo qabu maali? Inni ammoo rakkoo jedhame kun rakkoo nama xiqqooti moo rakkoo uummataati kan ilaaluu qaban. Ifaan dhugaadhaan waan uummanni qabu, waan biyyi kun qabu, waan biyya kana bu'uura ta'ee biyya kana ijaaruuf nu gargaara jedhu kaasuun isa ijoodha jennee kaasnarra. Garuu immoo qaamni marii kana keessa hin jirre yookaan ala jiru wantoonni inni kaasu yoo dhufee walxaxaa siyaasaa kanaan duraa tokko tokko bisheessuun yeroo ammaa kanatti hin barbaachisaa. Isarratti waa takka dhugaan jirti beeki. Dhugaan tamammaa kuma duras hin jedheessan dabaleeni hawadhu kofoo lakka'ee jedheessanii beeki. Waan jira everybody namni martinuun beeka. Takka jedhe. Amma dubbiini namniin eliitiin walgeetteet uummata irra murteessu ta'uu hin qabaatu. Dhugaa dubbanne taate. Koomishiniin tokko bu'a qabeessa ta'uuf waa lamarraa firii ta'uu barbaada. Bilisa ta'u. Tokkoffaa legitimate crisis. Sigalee beekan. Lammaffaa image crisis. Lamaan kana keessaa yoo bilisa ta'e wanti inni hojjetu marti maal ta'a? Dhuga qabeessa. Legitimate crisis jechuun maal jechuudha? Hammam amantaa uummataa qabaa. Lammaffaa immoo warri image crisis hin jennu kun warri bakka san bakka bu'e nama akkamiiti? Namni achi keessa jiru kuni dhugamaanuu dhugaa jirtu nama baaseeti uummata kanaaf furmaata warra fidumoo kana laala. Kanaaf waan kana lamarraa bilisa yoo ta'e rakkoon hin jiru. Waan amma jalqabame kun akka galma gahu tumsuurra carraa kanaan socho'anii waan barbaachisaa ta'e godhanii cichanii falmuurraa namoonni filatamanii koomishinii marii biyyaalessaa keessatti hirmaatan ulaagaan lama isaan kaasan legitimate crisis and image crisis kan jedhamu kuni ani gama kootiin waan kana accepting godhu sababa lamaan tokko ulaagaan kun mataan isaa national dialogue principle keessa injiru ulaagaa mataa isaa qaba key national dialogue principles kan jedhaman sagaltu jira. Salgan kana keessa jalatti maal akka ta'uu qabu adda bahee jira. Hawaasni jira, uummanni jira. Akkuma sila jedhe namoonni kuni yaada kana yaada hawaasaa gumeessuu irraa kan hafe ምናልባት deebi'amee amma yeroo ammaa kana Finfinneetti mariin gumeessuu irra darbee wanti dhiyaate kun haftuunsaa hawaasa keessa jira. Deebisanii waan ittiin garan taanetti rakkoo hawaasaa kana dubbachuu akka hin dubbatamne godhan hin jiru. Wanti ta'uu qabu akka kootti jechuudha. Namoonni idduma kaleessaa dhaabbatanii tarkaanfachuu dadhaban tarkaanfachuutu isaan irraa eegama. Hamma fedhe isaa ta'u waan fedhe isaa ta'u yoo dhaabbannes hin hafu wanta amma isaan jedhan hin jira yoo ta'e yoo deemnes hin hafu taanaan deemnee dhuma too ta'e kan jedhu amantaan qaban. Sababni isaa jarri kun sagalee 4,000 kana dabsuu hin danda'ani jedhee nama naani. Yoo dabes immoo wanti amma mari'atame kun isa dhumaa miti komii kaasanii sirrii miti jedhanii waan tokko tokko kaasuurraa akka kootti kan filatamu itti deemanii cichanii dhugaa sabaa kana falmuutu bayeessa. Waan kaleessa godhame hin taane waan kaleessa ta'aa ture hin taane milkoofne waan haaraan dhufe waan haaraan immoo carraas qabaa miidhaas qaba. Kanaaf carraan isaa akka guddatu gochuutu barbaachisaadha malee dura dhaabbatanii ammas isinis beektu nutis beekna Oromoon seenaa qabsoo keessatti carraa hedduu
akka dhabe isinis beektu. Carraa hedduu sababa namaatiinis sababa sirnaatiinis sababa beekamneenis. Kun immoo amma namoonni Oromoodhaaf falmina Oromoodhaaf bakka buuna jedhan namoonni Amaaraaf bakka buuna jedhan carraa kanatti fayyadamee waan haaraa kana akka milkaa'u godhee fiixaan baasuutu barbaachisaadha. Haqa uummataa, dhugaa uummataa biyya kanaaf sabaa biyya kanaatiif ta'u kaafamee gara waliigalteetti gara furmaataatti akka dhufuu fi eenyurraa maal teegamaa sana boodas maal ta'u mala kan jedhu nu kaastan. Lammii biyya tanaa martu nagaa ta'uu qabaata. Nageenyi ammoo ka dhufu namni martinuu yoo nagaa fiduuf qophiin yaadni jiraate qofa. Kanaafuu uummanni tokkoffaa akka uummataatitti gaafii isaa gaafii mirgaa isaa karaa nagaatiin gaafachuun dirqama isaati. Kabraa immoo karaa miidiyaan jira. Maal amma rakkoon jiru biyya addunyaa kanarratti wanti hamaan amma deemaa jiru fafootti uummata gara wal nyaachisuu ka deemuu danda'u fiduu danda'u miidiyaadha. Kanaafuu miidiyaa irratti of eeggannoo barbaachisa. Dhugaa yoo dubbanne rakkoo uummata kanaa hiikuu dandeenya. Mariin kuni bu'aa nama deemaa jiru kuni mirga uummataa eeguu qaban waan asiin dura harka qabanne ammoo harka qabannee taaftee fi hojjechuu qabna. Taaftee maali? Nagaa dhabuudha. Mootummaan wanti guddaan xiyyeeffannoon guddaan nagaa uummataa irratti hojjechuu qabanii. Mariin keenya maal ta'uu qabaata? Ka dhugaa rakkoo uummataa hiikuuf yoo ta'e taate wanti nu dhibaa hin jiru. Garuu akkuma dura isin jedhu dhugaa tokko nama walirraa saamuuf yoo kamadhaan nu taate dhuma isaattuu hin taane malee yookaan gadhee ta'a malee akka siistem biyya nama bulchuutitti uummanni biyya takka keessa jiru sanuu fedhii adda addaa qabu waliin taa'ee mari'atu malee rakkoo isaa hiikatee hin danda'u. Amma ammoo maali? Yoo mari'an of eeggannoo barbaachisa. Of eeggannoon maali? Sanuu biyya hot biyya wannaa rakkoo hedduu qabdu keessatti waan sensitiivii taatee irratti waa'ee mirga namaa irratti of eeggannoo barbaachisa. Amma dubbiin sossobneetii gara ofii oofuu duuntaan dhugaa walitti dubbanneeti gara walillee loltu walillee hammaattu dhugaa waliyyuu haasofte gaariidha. Wal sobaa maaliif? Adhoosu boruun jenereeshin itti aanuun kaasa. Garuu maal goone? Balbala san balbala dharaa balbala wal sobuu cufneeti dhugaan biyya jirtu tana. Addunyaan akkanatti deemti. Biyya akkanatti ijaaramti. Kanaafuu wanti amma godhame kun kanarraa maal baranna? Rakkoo amma kalee tume kana rakkoo amma uumame jedhamu kanniin first wannaan duraa maal? Addunyaan maal fakkeenyaaf amma biyya Jarman ilaali. Jarman amma maal godhu? Addunyaa maaliif araaramtee guddatte? Rakkoon dhorsitu. Jarman maal jette? Bakka yakka kana dalaneerra dhiifamaa jette. Uummanni kunillee akka waan kaleessa dalagame sani akka warrummaan ka seenaan hin galleeftu jira. Warri mataan gabroomellee jedhu keessaa illee kunillee san dhaadhessuu duun taane dhugaan jettu kana kanaafi itti gaafatameen dullaa fudhatamu jedhaan jiru. Ka jedhu maal? Dogongora. Dogongora kanarraa dogongorri jiraachuu itti wali amannee garuu dogongora kanarraa maal barannaa? Lesson yookaan barnoonni asirraa argamnu maali? Kun ammoo rakkoo furmaata dhufuu ufafoo kennuu danda'u irratti maal godhuu qabna kan irratti mari'atanii gatta'anii dubbatanii jechaan jennaani rakkoon hiikamu hin jiru hin hiikamne hin jiru. Mariin biyyoolessaa warrumti amma dhufanii falman kuni ajandaa uummanni hawaasaa godaa kaase galmeeffate keessaa filamanii dhufu. Waan namichi kun dhufee asitti falmuu qabu hawaasni beeka. Gaafa dhufee maal falmitee maal gootee idduma kamittiyyuu gaaffii dhufuu danda'a. Check and balance kan jedhamu jira. Kanaaf akka kanaan duraa wal sobuun kun jira jedhee namanu. Warri kaleessa waa'ee sabaa kaasaa turanii har'a carraa kanatti fayyadamanii waan kaleessa kaasaa turan kaasanii qajeelummaadhaan yaadni deeggarsaa rakkoon hawaasaa itti dhiyaachuu danda'u rakkoo hawaasaa akka dhiyaatu cichanii falmuudha cichanii gaafachuudha.
mootummaan illee dhimma kanarratti waan haaraa dhufe kana deeggaree sadarkaa kaleessa wal sobuu sun keessaa bahamee dhugaan kun akka mul'atu warri walitti dhiyaatan kun hawaasni bal'aan gaafa wal gaafatan qixa sirrii ta'een akka wal gaafatan qixa sirrii ta'een akka itti deemamu carraa uumuudha. Qaamoleen immoo halaala ta'anii bifa kanaan utuma hin ta'iin waan hin taane jedhanii naalbaata biyyi keenya gaamammaatti sirni itti gaafatamummaan dhufuu danda'u olaantummaan seeraa jira. Mootummaan bifa sanaan carraan kun namoota haajaa hin qabneen akka hin fashaloofne eegumsa gochuudha. Adeemsa kanaaf eegumsa gochuudha. Beektonni, barattoonni, dhaabbileen siyaasaa, abbootiin gadaa hundi isaanii dhimma kanarratti cichanii haqa sabaa falmuudha. Deebi'aniis immoo hawaasni biraa faallaa cicha kanaa akka hin kaasne hubachiisuudha. Falmi jechuun koo haqa namaa lakki jechuu otoo hin taane haqa ofii otoo hin dhoksiin himuu. Haqa namaas dhaggeeffachuu. Kan dhugaa ta'e fudhachuu. Kanaaf Oromoon aadaadhuma isaatti wal dhageettiin jira. Wal dhageettiin jira. Waliif dhageettiinis jira. Akkuma biyyaatti iyyuu qabna sila isinitti meera. Namoonni akka uummanni burjaajoofne akka hin goone kanarratti tarkaanfii mootummaanis fudhachuutu irra jiraata. Ibsa gochuutu irra jiraata. Uummannis waan qaama dhimmi ilaallatu yookaan karaa komishinii kanaatiin darbu yookaan dhuma isaa firii isaa hamma hin beeknetti waan tiiktookii fi feesbuukii irraa dhagahee akka hin burjaajoofne of eeggannoo akka godhamu qaama dhimmi ilaalluu kallattiidhaan miseejiin darbuufii qaba. Egaan keessummoota keenya afeerraa keenya kabajanis istuudiyoo keenyatti argamtanii yaada bal'aa nuuf kaastanii fi maqaa daawwattoota keenyatiin irraa deebi'anii isin galatoomfadhaa ulfaadhaa. Egaan daawwattoota keenya qophiin har'aaf qopheeffanne kanumaan xumurama torban mata duree biraa keessummoota biroo waliin walitti deebina waan waliin turtaniif ulfaadhaa horaa bulaa deebana.